anummata kiyyaaf qaalii beetta akkas jedhee nama mootummaan Dr. Abiy bituu hin danda'u. ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በኦሮሞ አጥንት የቆመች በኦሮሞ ደም የተጣፈች ናት። ለማንም አሳልፎ መስጠት የለበትም። Uummanni Oromoo deemsa daandii dheeraa deemaa dhufe keessa turtii bara gabrummaa sirnoota nafxanyaa dabareen keessummeessaa dhufe irraa kaasee dafqii inni cobsee roobsee kuusaa dhufe hammi isaatiin ilmaamaan beekamuu baatus aarii fi aara gubata garaa isaa aartii fi artistoota isaatiin himata lallabata waraansa dirraa buqqifata cabala fee isaas wal aannata aartii fi artistoota Oromoo xurree haara galfannaa fi meeshaa bulgaafannaa quuqaa garaa godhate gargaarsa rabbiitiin har'a gaheera. Artistoonni fi qabsaa'onni Oromoos carraa argatanitti fayyadamuudhaan uummanni Oromoo eenyummaafuu jilbiinfachuu akka hin qabnee fi hiree Oromoo murteessuu kan danda'u Oromoof Oromoo qofa akka ta'e uummata isaaniitti himuudhaan uummatatti irree horanii uummanni Oromoo waan joon gabrummaa nagahee jedhee akka qolatuuf warreen arrabaaf sagalee qaratanii lallabaa turan kumaaf kitila. Kumaatamoota jidduudhaan immoo kan hanga har'aatti gubanni isaa onnee Oromootaa keessaan baanee fi aariin ajjechaa isaa onnee miiliyoonotaa keessaa dhikkisu gamna gameessa qaxalee Oromoo goota ija barbadaa qorataa fi barreessaa seenaa abbaa walaloo fi yeedaloo falmaa sirna abbaa irrummaa qabsaayaa mirga namoomaa isa uummataaf bakka bu'ee waraansa cinaachaa irbee cabala feesuqu isa beekumsaan wallaalaa afaan qabachiise isa hatamee fi kan dhokate baasee ummataaf galaasee dhugaa abbaaf galche rasaasa artii keessa abbaa wallee warraaqsa artistii Haacaaluu Hundeessaati. Ijoolleen Abdiisaa jirtu, Abdiisaa Aagaa jirtu, ijoolleen Malaa jirtu, ijoolleen Gabayyoo jirtu, ijoolleen Baalchaa jirtu. Haacaaluun artistii qofa osoo hin taane qabsaayaa sagaleef dagalee uummataa jechoonni afaan isaa keessaa bahan akka rasaasaatti kallacha diinota Oromoo rukutanii lafee cabsanii seenanii onnee diinota Oromoo dhaabbiin burkuteessanidha. Haacaaluun bara jireenya isaa guutuu keessatti eega Oromummaadhaaf falmuu eegalee reebichaa fi doorsisa garaagaraa irraa haga yaalii ajjechaatti isarra gahaa tureera. Har'a ammoo gameessi qabsoo Oromoo kun qillisa sagalee kiilolee isaa sanii fi geerarsa isaa sanis ofirraa dhiisee cal'iinsa filatee addunyaatti nagaa dhaammatee ganda deebii hin qabne deemee cinaacha tokkoon ciiseera. Artistii Haacaaluu Hundeessaati. Osoo gara sagantaa keenyaatti seenin dura chaanaala YouTube keenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe, share fi like cuqaasuudhaan nu waliin tura. Harargee mancaa qarraa Harargee mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse. Abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa aadde Guddattuu Horaa irraa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa wiirtuu qabsoo Oromoo magaalaa Amboo ganda torbee kuttaa'ee ganda Duwwaa Jaha iddoo addaa Araadaa jedhamtutti muddee 22 bara 1976tti handhuurri isaa awwaalame gootni kun Oromootaaf gumaata taasifame. Artistii Haacaaluu Hundeessaa Boonsaati. Artistii Haacaaluu Hundeessaa maatii isaatiif ilma shanaffaa yoo ta'u obboloota dhiiraa 5 fi obboleewwan durbaa 4 gidduutti guddate. Haacaaluun bara 1981tti umriin isaa yoo barnootaaf gahu gara mana barnootaatti qajeele. Barnoota isaa cinaattis akkuma ijoollee Oromoo kamuu maatii isaatiif loon tiksa barnoota isaa hanga kutaa 12ffaatti achuma lafa awwaalchaan dhuura isaa dachii seena qabeettii gumaachituu gootaa kan taate magaalaa Ambootti barate. Magaalaan Amboo Finfinnee irraa gara dhihaatti kiiloomeetira 125 fagaattee kan argamtu lafa burqaa goototaa jedhamuun kan beekamtu magaalaan Amboo gooticha Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa biqilchitee guddiftee Oromoof gumaachuu keessatti gahee ol aanaa qabdi. Haacaaluun nama roorroo qolatuu jaalatu beekaa jechoota filatee dubbatu dhiira onnee sibiila goota jabarbadaa jabaa gaafa morkaa miira namoomaa kutataa fi marartee uummata Oromoo goota gootummaan isaa onnee irraa bilbiluudha. Ijoollummaa isaa irraa kaasee Oromummaaf iddoo guddaa kan qabu Haacaaluun bara 1995 osoo barnoota irra jiru dararaa fi doorsisa uummata isaa irra gahu arguu dadhabuudhaan fuulduratti bahee qoma isaa dhiibee Oromoo ani siif jira jechuu jalqabe. Umrii ijoollummaa isaatti hiriyoota isaa iddoo tokkotti walitti qabuudhaan jecha dhukaatuu afaan isaa keessaa baatuun dhiichisa kan eegalchiisu Haacaaluun akka Eebbisaa Addunyaa, akka Usmaayyoo Muusaatii fi akka Daadhii Galaanfaa hiriyoota isaatiif sirbuudhaan sirbaan ergaa qabsoo Oromoo dabarfataa ture. Haacaaluun yeroo hiriyoota isaatiif sirbaa turetti walleen weellisaa Daawwitee Mokonnin kan farda gurraacha lagarra kaachisanii osoo wal jaalannu wal nu wallaalchisanii jedhu afaan isaa irraa hin buufatu ture. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanoo dhagaa. Garuu yeroo sanatti Haacaaluun weellisuu malee akkamitti akka walaloon barraa'uu fi yeedaloon dalagamu hin beeku. Bara 1995tti umrii isaa waggaa 19tti yeroo jalqaba waa'een Oromoo fi Oromummaa akka madaama golee gamaaf gamanaan isa nyaanyaate hooqatu eegalu mootummaa wayyaaneetiin qabame gara mana hidhaa Karchallee Ambootti darbame.
Manni hidhaa Karchallee Amboos seenaa Hacaaluu keessatti mana barnootaa qabsoo isaa kan jalqabaati. Karchallee Amboottis lammiilee mirga isaaniitiif osoo falmatanii hidhaman waliin wal argee Hacaaluun hidhaadhaan qoramee qoraafamee sileeffamee irree jabeeffate. Yeroo mana sirreessaa keessa ture kanattis bulchiinsa mana hidhaa waliin ta'uudhaan namoota carraa barnootaa dhabanii barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyeef barnoota ga'eessotaa jalqabsiise namoota baay'eedhaaf wabii jireenyaa ta'e ture. Namoonni yeroo sana Hacaaluu waliin mana hidhaa keessa turanis sirba waa'ee Oromummaa fi jibba siyaasaa yeroo sanaaf qabu akkasumas dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiru Hacaaluun yoo weellisu namuu ijaan imimmaan roobsaa akka ture dubbatu. Bara 1995 mana hidhaa Karchalleetti kan hidhame Hacaaluun mana hidhaa keessa taa'ee sirba aadaaf seenaa Oromummaa akkasumas qeeqaaf jibbam sirna bulchiinsa siyaasa yeroo sana mootummaa biyya bulchuuf qabuu fi dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiru walleedhaan namoota isa waliin mana sirreessaa keessa jiraniif yoo himu namoonni isa waliin imimmaan buusanii hin qirfatanii booyaa turani. Hacaaluun garuu sirbuu malee qabiyyee sirbaatiif hin cinqamu. Yeedaloon sirbaas yeroo miira keessa galu ofuma isaatiif isaaf dhufa. Hacaaluun sana booda sirboota baay'ees barreessuu eegale. Albama isaa kan jalqabaa keessaas sirbootan 9 mana hidhaa keessa taa'ee barreesse. Walumaa galatti albama isaa kan jalqabaa mana sirreessaatti xumure jechuun ni danda'ama. Hacaaluun waggoota 5 Karchallee Amboo keessatti yoo dabarsu abbaa fi hiriyyaa isaa qofatu deddeebi'anii gaafachaa turani. Abbaan isaas yeroo gara mana hidhaa deddeebi'anii Hacaaluu gaafachaa turanitti yaa ilma kiyya anas yaadni kee na cabse atis na jalaa yaaddofte yoomuma asii baate qalbiin koo tasgabboofti jedhanii booyanii boochisoo osoo hin taane jabaadhu ilma koo manni hidhaa qoraasuma dhiiraati jechuudhaan jajjabeessanii onnee itti horanii. Oromoonis yoo mammaaku muka hiddi mi'aawu baalli mi'aawa jedha. Hacaaluunis jajjabina abbaan isaa isaaf laatan qabate galaa taasifatee jabaatee hojjechuu isaa itti fufe. Weellisaa fi qabsaa'aan mirga namoomaa kun turtii waggaa 5 boodas Karchallee Ambootii bahee gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti gale. Finfinneettis osoo baay'ee hin turin qabame torban tokkoof gara mana sirreessaa Ma'akalaawiitti darbatame saqqii Karchallee Ambootti hidhate Ma'akalaawiitti jabeeffate. Ma'akalaawiitti hidhamuun isaas kan dur caalaa daran isa bilcheesse waan tureef waan hunda of eeggannoo fi xiyyeeffannoodhaan akka raawwatuu fi wantoota bu'aa qabeessa ta'an qofaaf qabsaa'ee akka wareegama barbaachisu kaffaluu qabu isa taasise. Yeroo kanatti cimina dandeettii fi murannoo Hacaaluu sirriitti kan hubatan abbaan Hacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa ammas karaa ilmi isaanii filate kanatti hin amanne. Ilmi isaanii doorsisaa fi dararaa siyaasa biyya kanaa keessaa bahee osoo barnoota isaa irratti xiyyeeffate barnoota isaa sirriitti baratee isaan gammachiisa ture. Abbaan isaa daandiin mucaa isaanii barnoota akka ta'u hawwanis akka isaan yaadan ta'uu fi hin dandeenye. Haa ta'u garuu ammas hojiin ilmi isaanii hojjetaa jiru hedduu isaan boonsisa. Boodarra Hacaaluun waan hundarrayyuu gama artii kana filachuudhaan sirba weellisaa Wasanuu Diidoo jabbiloota koo yaa jabbiloota Odaa jala kan nama nyaatu nu keessa jira jechuudhaan gaafa weellisu abbaan isaa obbo Hundeessaan baay'ee gammadanii ilma isaanii ilma abbaa caaletti fudhatanii gara manaa galanii haadha Hacaaluu guddattuu horaatiinis guddattuu ilmi kee reefu sirbe jechuun itti himanii gammachuu ilma isaaniitiif qaban waliin qooddatanii. Jabbiloota koo yaa jabbiloota Odaa jala kan nama nyaatu nu keessa jira. Amma garuu obbo Hundeessaan ilma isaanii dhaalchisaniiru waan ta'eef Hacaaluun sagalee uummata Oromoo ta'ee as bahee sirbootan mimmiidhagoo ergaaf ergama guddaa qabanii fi quuqaaf quuqama uummataa dubbatanii miira namaa to'atan hedduu albama hanga qeenxeetti weellisuudhaan uummata isaatiif gumaachee Oromoota qabsoof kakaasu kan eegale Haceen maalan jira jechuudhaan seenaa gootota kaleessaa lafaa fi lafee saamichaa alagaan seenaaf taateewwan Oromoo saamaa ture iddoo awwaalamee baasee uummataaf galaasee gubata garaa isaa walleedhaan bulgaafate daandii qabsoo saaqee farda siidaa katanii siidaa dabalee suuri hoogganaaneetiya erga nu daangeessanii barrii ture buulee hoogganaaneetiya waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqiisi hoogganaaneetiya narraa fagaatte jedhee siyaaduun kiyya yoo mafe. Itti aansuudhaanis jirra jechuudhaan qadaada qabsoo buqqisee karra sodaa cufee ergaa yeroo sana waliin wal faana tarkaanfatu dabarsee uummataaf galaase. Eega walleedhaan uummata jabeessee uummata waliin ta'uudhaan qabsoo finiinsee fincila jabeessee baaruuda qabsoodhaa diinatti facaase jechoota katabee sagaleedhaan lallabee guddina aartii Oromoos dachaadhaan ol qabee uummata isaatiif ijaaf gurra diinota Oromootiif ammoo dhukkuba sammuu ta'ee gaafa jajjabaattee biyyaaf gamte sana barreeffatee qindeeffatee sagalee isaa qarate Oromoon eessaan akka malu Oromoodhaaf maaltu akka malu ofitti amanamummaadhaan murna diinaa fuuldura dhaabbate galtuu fi gantus arraba hidhee afaan lugaame masaraan mootummaa yookiin 4 kiloon eenyumayyuu dura Oromoodhaaf akka malu ifaan ifatti baasee dubbate gargaarsa rabbiitiin qaama jijjiiramaa keessaa adda duree fi hangafa ta'e. Alaa eegaa kinabjootiin abjuun taane kaafadhu farda keelloli 4 kiloof situ aane. Kaafadhu farda keelloli 4 kiloof situ aane.
iddituun akka kanniisaa xiyyaartii keessa artistii Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa hiriyaa jaalalaatan ijoollummaa isaa waggaa 17 jaalalaan waliin ture adde Faantuu Damissoo faana nama gaa'ela raawwatee bultii horatee abbaa ilmaan sadiiti. Garuu diinota Oromootii fi warreen ilaalcha nafxanyummaa qaban Haacaaluu dhabamsiisuuf gamaaf gamanaa osoo irratti duulanii sirba eessa jirta jedhuun dhufaa jira jechuudhaan uummata abdachiisee osoo jiru garuu kan rabbi jedhe malee kan namni jedhe waan hin taaneef osoo uummanni gurra isaa qaratee isa eegu gootichi alagaan dheessu kan sabni dhaadheessu gamni gameessi falmaan mirga namoomaa motorri qabsoo Oromoo doozarri tabba gabrummaa diigee firfirsee bittinneesse artistii Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa akka lakkoofsa warra faranjootaatti juunii 29 bara 2020 guyyaa wiixataa halkan jaalalaaf kabaja biyya isaa waliin yartuudhaan galaafatame addunyaatti nagaa dhaamatee du'aan addunyaa kanarraa boqote. Garuu kan hunda caalaa nama ajaa'ibuuf kan hunda caalaa nama dhibu addunyaan keessa jiraataa jirru namoota onneerraa biyya isaanii jaalatanii fi dhara falmanii haqaaf dhaabbataniif umrii dheeraa hin laattu. Biyyi keessa jiraataa jirru tan impaayira nafxanyaatiin ijaaramte akka waan lafeen haqa qabeeyyii utubaa ta'uu fi akka waan dhiigni haqa qabeeyyii beenzila ta'uu fi akka waan dararaa fi wareegama lubbuu haqa qabeeyyii malee jiraachuu hin dandeenyeetti waggaa 150 oliif lubbuu kumaatamootaa galaafataa dhufte osoo naannawa daangaa isii kan qotanii ilaalan taate kan eenyumaayyuu caalaa lafee Oromootaatu heddummaate baha. Maalumaafuu duuti foon gootaa malee kaayyoof seenaa gootaan fuutu. Gootni darbus kumaatamoonni duubaan dhalate amaanaa gootaa kaayyoof akeeka daandii sirriitiin galmaan ni gaha. Sagantaa keenya kan har'aaf qabannee dhufnes qalamaaf waraqaa walitti qabannee kanumaan goolabneerra haga fedha rabbiitiin sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jecha chaanaala yuutuuba keenyaa sabiskiraayib sheerii fi laayikii tuquudhaan nu jajjabeessuun amaanaa isinitti haa taatu.